بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبتوتا كنا ورقرتي أرومو مسلم ميديا بقى رفتني لهذا سنين جنة أكما بيك مساقنتا كنا قرتني كترباني راديمو كبني سنين لهذا نجرة هردوبين كيسانولين هاتوي سنين جنة إن شاء الله بليوان كنا كبقى رفتني أكما بيك كمو أسينا قرتني كشيخ حسين تنبرا جراني شيخ آدم تنبرا جراني شيخ كنا شيخ محمد وادو تنبرا جراني Sagantaa waan irraa haasawaa jirru torbee dabre agartanii akka maaltu qur'aana waliin isin ga'e irraa jalqabne akka agartee ilmitti achi dabarree namu agartee barumsa yeroo baratu ibaaraa maaliin akka qabatuu fi afaan kamiin akka eegalee fi majlisa keessatti namni akkamitti akka qara'aa ture haga achii dhaqqabnee jirra. Har'a immoo inshaallahu ta'aalaa yoo rabbiin alamaa fedhe mudannoo agartanii darasummaa keessatti nama qunnamte namu akka irraa haasa'u feena obboleewwan keenya waliin mee inshaallahu ta'aalaa sheeka keenya sheek Muhammad Waaduutiin eegala. Sheeka mee agartanii ka akkuma gaafa duraatu agartanii qur'aana sababatti eegaltanii fi waan hedduu keessan baatanitti har'aan kana wanni isin gaafannu yoo rabbiin alamaa fedhe darasummaa keessatti mee wanni isin mudate isin yaadattan eega gadi baatanii maaltu jira? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيق فتوتك إن بكاجرتان هندتي نغان خيري دان غمجو دان مركانا نجرات سنين جنة إن شاء الله وان غرتني ورغا فانو كان وان وللرا برنو كان وان غرسا نوتا جنتي يانا kanaaf gaafii deebisaa waliif godhutu jira. Sheer godhaa shirshirillee jedhaa isiniin jenna. Uf bichaa qofa biratti qabdanii waan kana irran taa'inaati waliin gaa jenna. Namni kun gaafa gartee garaa haadhaa keessaa gabbu irraa eegalee mudannoon isaa eegalti. Gizameen achi gabbu shayxaantichi waraana ni iyyisa ilmoo jechuu. Egaa achirraa haga yeroo amata rabbiin isa jiraachiseetitti wamarra dabra ta yaadateef ta irraanfate jidduu ta khayriitiif ta sharrii jidduu ta gammachuutiif ta rifaatuu jidduu akkasuma deemte jechuudha. Ilmi barachuudhaa fi gaafa gadi bahirraa waan tokko haga yaadadhu dura gartee akkuma isin duratti dubbadhee jiru guyyaa 3 shaashamannee tana gara kuyyar ilaalaa achiin gartee shaalla guyyaa 3 deemne biyya teenya irraa kaanee deemne jechuudha. Haga tokko gaaf dura waan irraa haasee jiruuf madrasaa Ammafatiidhaa seenne. Madrasaa Ammafatii kana yeroo seennu mudannoon as keessatti na qunname kophee malee miilaan lafa deemu. Kophee malee kopheen irraa dhumatteeti. Fixeensa ganamaa kana keessa miilaan akkasitti deemee dhaqee madrasaa san baradha. Waan ajaa'ibaati gaama fooqii tanarraa yoo gabbuudee salaannee hattuun kophee nu jalaa fudhatte ol ba'uu hin dandeenyu. Fooqii jalarraa gubbarra ol ba'uu hin dandeenyu miilaan. Gaafsan miilaan deemee baradha jechuudha. Kophee takka ta'a shaarkee yookaan kophee warra gammoojjii takka ta'a mismaara waliin dhawan takka barabaasoo warra qariyaati irraa argadhe akka ta'e asin masaayii uffata sitte barabaasoo tana warra qariyaati irraa argadhee sunuu osuma deemuun adda buqqaal sunuu nara dabartii beeke dheertu biyya na akaafaat deemti sinuu yeroo asi deemu biyya akaafaat deemti akka madrasaan ga'utti akkasitti duuba isiin sunuu buqqaatee sanuu birrii onnaa 5 tana bakkannee jedhaniin saniin dhawanii sanuu eessaa fuudhee itti dhawadha. Mismaara saniin bitanii itti dhoofsisanii sanuu hin qabu akkasina rakkiste jechuudha. Waan anseehu yoo wayinillee walii hidhe garuu akkasuma shorreessina fakkaata aga tokko. Duuba yeroo ammaa tana keessatti maaltu waan gaafsanii amma miilaan maaltu deemuun adda dhabsiisee gisee jiru.
gizee gartee sanii wal bira laalu ammallee gammachuu yeroo san qabu ta ajaa'ibaati ofii lafa deemaa ofii ni gammada gammachuu ajaa'ibaati har'a immoo sa'aatan miilaalee lafa deemuu hin danda'amu gammachuun akkasiillee hin jirtu maaltu dubbii kana fida jennee mataa kiyyoo bugaa fadheseillee deebistanii se'a maal isin fakkaatame namticha Masrii tokko waan jedhe kullamaa يتجدد كلما تتقدمت الحضارة كلما ضعف الناس جد أكما قرتك أنانين والدين والديمون نعم لافتات وديمة جد دبات وديمة جد أكستات كم يملي ديمو دبون لفا دران نسامي كديمنو ميلان ديمو دبون حالا كان الديمو جرا سنتو وانا يا بتيبتي أباني سينكابا نما توكو تو سعودي راغالي akka isaan jedhan kana kophee malee lafa deemna kana masurii qabbanarra nuti tuni wayitiirra deema faanti tun addeena kana dhiibtee diimatee akka agartee luka dubartii qaqayyamee ta'a qabbana fiteensi akka godha salaanni ga'ee agartee ni lafaafatee itti dhaqee salaatuuf deemna anaaf mucaa tokko lukuma teessan tanaati taajaa kiyyarran baatan namoo kenna inni suudirraa galee si taajaan galate wanna masallaa kanaan xaafiin galate itti hidhatuun xaafii burree san balleessa waada jabaati duuba akkasitti barri beelaatillee dhufee tabeelaa sangaaf kaallee dubbadhee jira akkasitti haga miilina jala dadhabdee wanna jedhu takkatti shaashamadee san akkasitti ture achi booda waan ajaa'ibaa gartee haga madarasaan yeroo xiqqoo takka dhaabbattu majlisa quraanaa dhayna jennee gara majlisa quraanaa Sheekh Qaasim jedhanii nama tokko bira deemne halkan guutuu qabbana kofalee gaara isiidhaa ta gara goda baatiyaa kana halkan guutuu akkan hollataa bulle waan uffannu hin qabnu hollataa bulle imimmaan booyuudhaaf hin qaanfanne warra nu bulchisan qabbanni gaafsanii silaasaan baana taatee na ajjeefti jedheetii yaadaan garuu homaan hangoon quduraa rabbii kana amma immoo akkana jidaara akkana maxxannaan qaata qofa namni tunillee waan ajaa'ibaati wanni abbaan uf barsiise hundinuu tun gargaarsa rabbiiti jenna rabbiin miilaan lafa deemullee si dandeessise qabbanallee si fudhachiise beelallee si obsisiise nyaata gartee gaafa beelli buutee nyaata dhame san gaaf tokko nyaata argannee nyaannee torban guutuu dhukkubsanne garaan nyaata wallaalee waan jiruuf. Waan isin jettaniif ustaaz akkuma dhiyoo tana ganna tokkoof dura biyya deemee qoree dhaqe. Qoree lafa akka malee qorritu. Garuu kofaleetiin achi seenan. Kutaa Arsii keessa. Kofalee gara Shaashimannee yoo deemtu mirgatti seena. Obboleettii achi jira. Achi bira deemee halkan tokko bule. Masgiida salaataa yoo dhaqu ijoollee xixiqqoo ganna 12-13 tahfiidhaaf masgiidni mudatu. Ani halkan san qabbana lubbuu bule waan dhiyoo waan ganna lamaati waan fagoo miti sheekumatti dhufee sheekuma ijoollee tana qaraasutti akkuma jiraatanii ajaa'ibaa fi nafaqaa jedhanii ka'anii sa'a 10 irratti ijoollee hedduu taarawaa dhufee jira nurraa fudhadhaa jedhanii wanna dubbatan anama keessummallee ka'ee obboleessi keessummaa bira dhufee jira nyaata dhaabdee na eeddeesti nama 5 naa kennii an keessummaa si nyaachisee maal gaddeebisaa jedheen nama 5 ijoollee 5 lakkaa'anii na kennanii fuudhee galee nyaachisee asaraa ijoollee deemaa hin beektanii mannaan deemaadhee magriiba dhaqee amma ishee kana dubbise akkuma as jiraattan ijoollee tana sirratti dhumtu jedhee gaafate ganna gam jirtan jennaan gara ganna 7-8 as jiraatan isheen naga dhufe dandeettee ijoollee xixiqqoon tunu ijoollee hasaasa irraa dhuftee jira gammoojjii san keessa akkamitti dandeettee dawaa jedhan baranne jedhan namni kufa hin jiru namni kufa qabbana baru diilan labar qoree yoo jedhan namni naannoo saniin beeku ilkaan waltumaatuma akkasitti deeman gizee gartee hin kufaanii ilkaan toltuma barbaadanii akkana jedhan duuba waan isin jettanii fi wanni rabbiin diinii kana anatti isaa anattu jecha masan fakkaatti akkas fakkaatti tika isaati sabana sanitti yeroo qaraatutti wama fuulaa fi ijoolleen
qorrattuu taanuma fakkaatti. Qoree san ofiitii yaa argee isinitti deebi'a waan qabbanarraa jettaniif. Gaasirikillee kana man qabne. Uumaan jiru. Amma osoo nyaatanii quufan gaasirii nu qabee jedhama. Hin jiru kabeellee dhukkee si kaaftee si kuffiftu asrii fa'aa yaadara san lafa dho'iti beelarraa gaasirii hin qabu. Wanni ammoo jirtu macureen ni gudunfama. Macureen gudunfamu tokko ni jira. Duuba akkasitti gaafsanii achi dhaqee achi waa xiqqoo anis akka lama gurra dhageeffannee sheekaasim san biraa akka hundattuu gaddeebine gizee gaddeebinu kalimaa lama sadii waa achi dhaga'e muhaadaraa akka godhuuf arge manaamaan ilmiin beeku toohida madarsaa keessatti dhagee bichaadha hadisi tokko madarsaa keessa kaafate buluugaa dhaqee dhageeffadhee waa xiqqoo torbaanuma wallahi alam ji'aa waan geesseewu nageellee arsii kanatti muhaadaraa anaa godhuuf arge manaamaan dhaqeetuma muhaadaraa kana dhugoomsa jedhee manaaba kana ittiin dalaga jedhee magaalaa guyyaa sanuu guyyaan jum'aadha guyyaa magaalaatti nageela arsii tana dhaqeetuma ol dhaabbadhee kutbaadhaan duratti namni akkan ol guutee jira itti gadhiise ijoollee xiqqoodhaan itti gadhiise duuba wama magaalaa kana wama dhagee kanarraa ofirraa safarri manirrisinaa kana fa'a miizana kana itti gadhiise jira waan kana mirqaaneetuma oofa Sheekh Hussein Nahwi jedhaniiti yeroo muhaadaraa godhu inni hoomachaa akkanatti uumachirra ba'a mirqaanarra Sheekh Hussein Nahwi jedhaniini maqaan isaa akkasiin beekama mucaa san naayama jeeti nama natti ergee sheekas siyaama naan jedhu gurbaan dhufe muhaadaraa dhaabii naayaman ilaala jeeti gaafa waan isa dhufee gaare xiqqashoo goggodheeti birraa dhaabee biraa deemee itti dhaqe maa dhaabdi naan jedhe bari itti fufi jechuun siyaamu jira naan jedhe mucaan sun dawaa mataa kiyya tuqe jedheetu molkee isheetichitti gadhiise jaynummaa gartee ijoollummaa waliin mirqaana gartee yeroo sanii dhaqee magaalaa san immoo osoo qabanii harkisanii dhaqee muhaadaraa godhu xiqqoo lakkaa jedhe yoo namallee qaba jedhu onnee jira dhaqee akkasii gorse wanni ayyaadadhu gaafa naam achumarraa deemne ganda tokko nageelma kana keessa qophannee asiin achi gara baadiyyaa kana deemnee dalaganna jenne bikka wayii hujii dhabnu naqaniiti bikka hujii sanii keessatti waan dalaganne waan kitaabaa jenneeti wanni jenne gandi suni jum'aa nu salaachiftu malee naan jedhan anaa waan takka hin beekne kam jum'aa salaachisiidhaaf na qabanii yeroo na qaban akka hundattuu khutbaas akkatti godhuun beeku qur'aanuma bichaa qara'ee salaachise hin beeku ne khutbaa hin beeku khutbaa godhuun beeku qur'aana bichaa qara'ee salaachise warri hin qabu imaama hin qaban an akka ta'e hin beekan imaamni iman jirre moo hin agarre akkasi salaachise waan ajaa'iburraa waan jedhe ol ka'eeti namni tokko komiteedha isaan keeysa aalibni akkanatti ilmi isin gadhiisan kun ammallee ilmiin nuun geenne jedhanii harar deemuuf deemanii jedhan ammallee jira isin dhugaan finne jecha takka ayyuun dubbanne isin waa takka akkanuma madrasaa keessatti akkasuma dhagaan gurma waan dhagaanii waan muhaadaraa jala guddadheef ooma san himeef ka khutbaayyuu godhee salaachisuun beeyne jidduuyyuu gattaa'ee ol ka'u guyyayyaa ta'e nama akkuma namti jabanaa jantalaatee walitti gandi nu salaachiftu malee jedhanii warra hin qabani imaamni jiru akkasi duuba waan an gorsa fudhadhurraa an gaabsanirraa an darasaadhaaf waan an dhaamu isee darsii oofnu yeroo tokko jedhana bikka arba'inni kabii sheeka guddaa itti nama godhu jira waa jabeeffadhaadha ufin tuffatinaadha waan qabdan jabeeffadhaadha namni yoo si dhabe akkam godhane si atummaan quraana qaraate kunu nama hundaa olitti nama ganda sanii jiru olitti yoo atuma taate ganda kan akkam goota akka gootu nu jira quraanuma san qaraate salaachifte jechuudha kanaafuu dhaabis bikka kana jiru namni waan qabe haa jabeessu akka ufin tuffan ufin boruuf waa jabeessuu jenna ni deemti imaltuun asirraa gara ni deemti arsii keessas deebiti naayiroobii geessi akkas ayyeme seeyosen gama keessan kana beekna
Sin bale yo dan le kan pinjam dun de tani. Main ayyamna. Sheekana Hussein. Yommuu afidee dhuftan harkuma qullaa dhufe naa malee. Akkasii beekama keessan kana hoo imaltuu keessatti wanti isin mudate maaltu jira wanti isin yaadattan? Sobuluu gaafa yaadan karaa hin waa himtanii waan namni isin qabale. Hedduu wallaahi. Wanni anu beektaa akkuma quraanaa baane achumaan itti fuufne. Quraanaa darasuma keessatti buufnee achumatti quraanaa haffatnee achumaan kitaaba seeneen duuba dhugaa yeroo jalqabaa kana nama jarjarsiti. Akka mashiiniidhaan kana abbaan keenya nayyamanii amma nama xiqqaasanii xiqqaa kana kawaasii godhu. Walumaa galatti akka gadi keenyatti nayyaman. Waa baradhaan. Waa addaan baafadhaan akka ijoollee osuma addaan hin baafate ol kaatee nama godhanii hedduu sodaa waan qabnuuf akka kaanii gattaa ifa siin jedhanii bara. Sinni mahan kee ilaalanii waa hin baranne waa baradhu siin jedhan. Yoom fiqii baratte siin jedhan yoom naafisi baratte siin jedhan. Kitaaba fiqii keessa kan nama baratte mee kana barattee taasisan jedhan kitaaba fiqii siin laakkaanii. Kanaaf deemi baradhu ilmeessi haftii nama guddaa foon dhaabatin guddaa foon dhaabatin guddaa foon dhaabatin ani kana waan nu keessa roofi hedduu raasan malee gara as dhufu alaa kullitti ani waan yaadadhu osoo quraana garaanuu hafta ko ijoolleen gar nama shammoo jahaa geenna quraana hafazee adaamata nu salaachiftaa deemiin nu jaalatti salaachiftaa naan kaan miilaan naan kaan wataa keessaan qaba. Yeroo jalqabaati kan yaadadhu magaalaa roobee gara jatana ol ka'ee waazii godhe. Amma nam tokko agar yaadaa qara'ee jira. Ijoollee laajjooti. Nurraallee qarummaa qaba. Achi warri achi gadi ijoollee quraanaati ishu. Amma hifziin qabu ayan yoo waa dhufuuf hin dandeettu. Anam maqaa ol ka'ee magariba dhufnee roobee garjeetaa kana achitti laata jitu qommanii tana. Eessatti isiin usula keessatti achi keessatti qara'e. Laata jitu qomma yu'minu billaahi tan maali munaasabaa siiti moo ganda kana waliin deemti moo? Warra ganda kana waliin deemtu. Warra ganda kana waliin ayatun deemti moo? Yeroo sana waliin waan ta'u. Itti gadhiisee. Magaala wanni ammoo mee nama gartee bar waan ajabaati bar waan amma isheen ammoo sodaan qabu akka tasaa ta'e wanni sodaa kana dhogu maali salaachisaa kana gartee tiinu nama dura baanii salaachisuu kana gartee tiinu eegalee tokko nama as ba'uu kana wanni sun tokko nu qarqaarte nama afoo dhaabatuuf gartee tiinu yoo nama qarqaarte. Akira laata jidduu haadhaalee gartee laata jiddu amma haa ta'u jibbeen magriba lishaayi nama irraa buunee amma maanaliin qara'eera barama qara'eera haa ta'u akkasuma sharii godhamu bal'isu. Amma dhumarratti darasootan inni galadhaadheen. Karaa deemu jirraa bar adaama deemu jirra achi bulle amma bultii irra dhufnee amma waazii irraa bu'ee darasaan tunni musaafira kabira yoo ta'e bar galadhaadheen akkana warri gartee nuun galate achi kaanee gaafa achi kaanallee akkasumaan ani waazii yeroo jalqabaatti ka yaadadhu roobee garjeetaati. Ayaan ittiin eegallee tana. Gaafaallee gaafa lammaffaallee maraaroo dhufne maraaroo gaafa dhufnu masqala jedhanii maskaramii gaafa kudhamee qaatii jiranii ayyaana jira mataa magaalaan sun akka malee aayama achitti deemee dhadhallee sima asitti illee sima. Amma xiqqoo asitti wanna argan ganda kanatti kabajaa guddaa argan. Nyaata nu dhufanii maali nu dhufanii bultii nu godhaniiti garam deemaartan akkana ulamaa'in akkana yaadii labesi nu kabajaa waan biraati. Achi kaanee guyyaan sun kamisa galgalaa jimaata boqqojjii salaannee boqqojjiitti illee miilaan deemtanii miilaan yaala kanatti miilaan yaala. Adaamaa kan hedduun Adaamaa hin beeka. miilaan yaatan kan amma nama lama karaa beekuuttu nu keessa jira.
darasoonni tashee manguddoo bira taa'an fa'aa jira nu keessa jaran nuun deemu amma jarri zamana sana haafisni kun qaali nama haafizaa kan akka malee qaali amma duuba boqojjii dhufnee boqojjii yoo dhufnu amma jum'aa laftii jum'aa achuma salaannee adhallee achitti illee magaalaan tun guddoo aalimanta siraan wata qamoo ifanneesh anumaa bas amma amiirillee ana maka amma